gandi mamo walde ababa bikila ya koromi duri ya koromi duri gangala chaoli gangengarangatu kakalla chaoli tala oromia ya darartu tulu adinga makate bache unda chalte gumegiri jamila kalloli kidira Gootittiin Baarseloonaa bara 1992 umurii ishee 23tti seenaa Olompikii irratti hojjetteen addunyaan akka mallattoo Afrikaanotaatti yeroo mara ishee yaadatamu. Daraartuu Tulluu atileetii fiigicha dheeraa tiraak irraa, karaarraa fi maaraatooniitiin bakki dhalootaa ishee godina Arsiitti bakka Boqqojjii jedhamutti bara 1972 bitootessa 21 dhalatte. Yeroo ijoollummaa ishees lafa ol ka'aa godina Arsii Boqqojjii keessatti loon tiksaa guddatte. Sochii ispoortii keessa kan isheen seente kutaa 6ffaa osoo barattuu ture. Mana barnootaa keessatti barattu bakka bu'uudhaanis dorgommiilee meetira 800 fi 1500tiin qabxii gaarii galmeessaa turte. Mana barumsaa ishee kanaanis jaalalaa fi beekamtii horachaa akka dhufte sagantaanaa dhufu OBN waliin taasifte irratti dubbatteetti. Gaafan biyya koo jiru normaali gaafaman biyyuma jiru egaa komandooti sittime nugaa baadiyyaatti warra qotee bulaa irraa dhalate siin jedheera. Ani bishaanis gaafa waraabus gaafan gabaatti ergames gaafam hunda gaafam bakka fe'ee deemus fiigan deema. Obboleewwan nan qaba obboleewwan tiyya hangafoonni na dura bahu. Ani isaan booda ture san deema maaliif waan an fiiguuf. Rakkin dhaqqaba. Waan an fiiguuf dhaqqabuuf biran darba siru. Bira darbe. Iddoo kennitaafii jechuudha. Abbaan koo maal jedhu ramsee isaanii hamar maal jedhu ndau dafa baa ijoollee ishiinillee luka ishii fayyanii jetteeti. Dafa baa jedhu turaniyyuu. Gaafa immoo mana barnootaatti calqabnu gaafa dura calqabnu na yaadadha. Dubartii hojii fiigatan dubartii mo'adhee namni dhiirri tokko kophaatti hafee dhiira isa wajjin namni dura fiigee mo'atee haa fiigu jennaan lammaffaa si fiigee immoo mucaas dhiira sin mo'adhee garuu akkasitti itti fufan jenne achumaan gaa mana barnootaa kee bakka bu'ee mana barnoota sadiitu jira yoo Boqqojjii sadeen keechaa nan mo'adhee booddee dheeraa bakka jedhamu jira Arsii keessa achirratti wal dorgommiitu jira tureeyyuu wal dorgommii san irratti erga ijoolleen deemanii namni dhabamnaan nageechanii gabaasitti mana nageechanii achitti 1500 tokkoffaa ba'ee achumaan egaa Arsii bakka bu'ee Asallaa dhufee Calaaloo bakka bu'ee jechuudha. Maannoo Calaaloo bakka bu'ee Asallaa dhufee Arsii bakka bu'ee immoo Finfinnee dhufee Finfinnee gaafa dhufu Jaanmeedaa kiiloomeetira 5 isaa fiigicha qaxxaamuraa kan jedhamu kana sadaffaa ba'ee gaaf san Faaxumaan Faaxaas jiranii turaniyyuu isaanii wajjinis wal argee sadaffaa ba'ee galee rabbi galannaa gahu ogguma saditti gara alaa wal dorgommiidhaa fi biyya bakka bu'ee ba'ee achumaan egaa adigan deemee achumaan itti fufee jechuudha gaa. Akkuma isheen waggaa 16 guutteen akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1989 shaampiyoonaa qaxxaamuraa addunyaa Noorwee irratti qophaa'eef carraa dorgomuu argattee turte. Dorgommii ishee idil addunyaa jalqabaa kanaanis sadarkaa 23ffaadhaan akka xumurte qophiyaanaa dhufu OBN waliin taasifte irratti dubbatteetti. Biyya Noorwee Stavanger magaalaa Stavanger jedhamtu deemnee leenjisaan keenya maal nuun jedhe galgala gaafa nu gorsu lakkoofsa nuu kenne egaa ijoollee jabaadhaa kun waan biyyaati qabxiisaa bakka tokko akka tokkottidha waan biyyaa waan ta'eef na jabaadhati waan dandeenye godhaa isin hunduu jedhan nama shanii taanee kaanna amma jennaan egaa ganama hin calqabnee hin kaanne baay'ee gaafa hono ta'u Maggaabitti keessa yeroo baay'ee kiroos kaantiriin kun inni fiigicha qaxxaamura biyyaa kan jedhamu kun Maggaabitiin immoo Afrikaa waan hin ta'in warri Awurooppaa warri kun siyaasa ta'u Ameerikaa isaa ta'u inqorra cabbii kana qabbanaa cabbii kana qaba cabbii suni sanaaf jirbii fakkaata roobni talaatu inqorra olaatu immoo waan nama jirbii fakkaatutu gadi tiifa inni immoo ol ka'eetuma akkasumatti qooqaafu qorru cabbii masa cabbii ta'a isarra kaane namni akkamitti kanarra kaasee baay'ee dinqisiisee ture egaa amma gaafa hin calqabne gaafa calqabnu ijoolleen nu shanis hin jedhe ijoolleen duubatti hafan
ijoolleen duubatti hafnaanaan dhaabbadhee waame. Booddee waan kana gargar warra waame sun darbanii jiru. Waan achi gargar warri namni lama darban namni lama immoo ganaa fagoo jiru. Amma hunduratti iyyaan ijoollee dhabnaan ka'ee deemee booddee deemee takka bira dabarteeti meeqaffaa baatee tokkoffaa baatee takka 15ffaa baatee. Daraartuun injifannoo ishee jalqabaa sadarkaa idil addunyaatti kan argatte bara 1990tti wal dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa ol guddattootaaf qophaa'e irratti ture. Fiigicha meetira 10,000 irratti hirmaatteenis meedaaliyaa warqee jalqabaa argachuu dandeesse. Kan nama ajaa'ibus fiigicha kana xumuruuf daqiiqaa 32 fi sekoondii 56 qofatti fudhate. Injifannoon ishee yeroo sana galmeessite kunis gara fuulduraatti atileetii cimtuu abdii guddaa qabdu jedhamtee miidiyaalee gurguddoo irratti akka waa'een ishii dubbatamu taasiseera. Ya koromi duri gangala chaoli gangen garangattu kakalla chaoli tala oromia ya darartu tulu adinga makate bache unda chalte gume giri jamila kalloli kidira Daraartuudhaaf barri dorgommii 1992 bara milkii ture. Kunis ammoo kan jedhameef wal dorgommiin olompikii Baarseloonaa irratti qophaa'u osoo hin eegaliin dura wal dorgommii shaampiyoonaa Afrikaa irratti meedaaliyaa warqee biyya isheetiif argamsiiftee turte. Yeroo sanatti fiigicha kan xumuruuf daqiiqaa 31 fi sekoondii 22 kan itti fudhate yoo ta'u, kunis riikardii yeroo sanii ta'ee kan galmaa'ee ture. Wal dorgommiin olompikii Baarseloonaa irratti qophaa'e garuu kan addunyaan yoomiyyuu hin irraanfanne ta'uudhaan galmaa'ee kan jirudha. Well, she's proved that the time she's clocked have been real. People don't trust my times, she said. Well, it's been an inspiration for her tonight, but now Tulu takes it on, the young Ethiopian, and Maya appears to be broken. She's trying to revive herself as they go past the bell, but Tulu with a very confident long run for home. Maya is trying to hold her, but it's not working. Tulu, the former world junior 10,000 meter champion. Utter self-conviction. She's run the race she wanted to run, taking no notice of anyone else. And Tulu, the African champion from Ethiopia, comes home to win the first ever major gold medal. Daraartuun meedaaliyaa warqee olompikii irratti argachuudhaan Afrikaa keessaa dubartii ishee jalqabaati. Yeroo sanatti namni mo'atti jedhee na eegeen turre addunyaan atileetii Afrikaa kibbaa Elena Meeriin eegaa ture jechuudhaan seenaa olompikii irratti dalarde kana yaadatti. Meedaaliyaan warqee olompikii bara 1992 irratti argatte seenaa mo'icha ishii kan ittiin jalqabde ture. Bara 1993 fi bara 1994 miidhama jilbaa ishii irra ga'een kan ka'e dorgommii addaan kuttee turte. Bara 1995tti ammoo dorgommiitti deebi'uudhaan qaxxaamuraa biyyoota addunyaa qophaa'e irratti warqee argatteetti. Bara 1996 shaampiyoonaa qaxxaamuraa biyyoota addunyaa qophaa'een kopheen waan irraa ba'eef duubaa kaatee sadarkaa 4ffaadhaan xumurte. Bara 1997tti ammoo dorgommii qaxxaamuraa biyyoota addunyaa yeroo lammaffaadhaaf yeroo mo'attu shaampiyoonaa addunyaa meetira 10,000 irratti garuu osoo hin hirmaatiin hafte. Ya koromi duri gangala chaoli gangen garangattu kakalla chaoli tala oromia ya darartu tulu adinga makate bache unda chalte gume giri jamila kalloli kidira Daraartuun bara 1998 fi bara 1999 mucaa waan deesseef dorgommii irraa fagaattee kan turte yoo ta'u, bara 2000tti dandeettii cimaadhaan dorgommiitti deebite. Dorgommiin meetira 10,000tiin olompikii irratti warqee yeroo lammaffaadhaaf argachuudhaan kunis seenaa dorgommii kana keessatti dubartii jalqabaa ishee taasise. Akkasumas shaampiyoonaa qaxxaamuraa biyyoota addunyaa qophaa'e yeroo sadaffaadhaaf mo'atteetti. Bara 2001tti dorgommii tiraakii meetira 10,000 Edmonton irratti qophaa'e mo'achuudhaan akkasumas ammoo warqee sadaffaa ishii kan olompikii fi kan addunyaa ture.
Bara 2001tti maaraatoonii Londonii fi Tookiyoo mo'achuudhaan dorgommii maaraatoonii milkiidhaan jalqabde. Akkasumas walakkaa maaraatoonii Poorchugaal bara 2000tti akkasumas walakkaa maaraatoonii Lisbon irratti qophaa'e bara 2003tti mo'atteetti. Bara 2005tti ammoo shaampiyoonaa addunyaa irratti sa'aatii saffisaa kan dhuunfaa ishii sa'aatii 2 fi daqiiqaa 23 fi maayikiroo sekondii 30 galmeessuudhaan afuraffaa baate. Bara 2009tti ammoo umurii ishee 37tti maaraatoonii magaalaa New York warra akka Paawulaa Peetrovaa fi Saalinaa Gooskee mo'achuudhaan warqee isa dhumaa biyya isheetiif atileetii argamsiisuu dandeesseedha. Yakoromi duri gangala chaoli gangen garangatu kakalla chaoli tala Oromia yadarartu tulu adinga makate bache unda chalte gume gir jamila kalloli kidira Itoophiyaa irra darbuudhaan maqaa Afrikaa kan ol qabde gootittiin Baarseloonaa Daraartuu Tulluun waldorgommiiwwan irratti hirmaatte keessaa walii galaan warqee 35, meetii 12 fi naasii 15 argachuudhaan meedaaliyaadhaan kan faayamteedha. Yeroo ammaa kanatti Daraartuun pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ta'uudhaan biyya ishee tajaajilaa jirti. Atileet Daraartuu Tulluu waldorgommii Olompikii Tookiyoo dhufaa jiruuf calallii biyya Neezerlaand irratti taasifame irratti atileetota Itoophiyaa waliin gara Neezerlaanditti imaltee turte. Turtii OGMC waliin taasifteenis waldorgommii calallii biyya Neezerlaand irratti qophaa'e irratti akka milkaa'anii fi atileetota ciccimoo guddisuu irratti jabaatanii hojjechaa akka jiran dubbatteetti. Baay'ee kan milkoofnedha irratti milkoofnedha. Almost gara persantii 95 oli milkoofnee rabbi galannaa ga'u. Egaa turtiin keenya biyyatti gara ji'a torbaati. Ji'a torban kana keessatti kun yeroo sadaffaa fi tiraalis kana goone kana akkuma agartee isa xumuraati filannoo tokko isa xumuraati. Akkasumas 800 dhiira malee hundumtuu 800 fiildi 9 almost እንግዲህ amma kana riikardiin kun cabe kana wajjin eventii 9 milkoofnee jirra jechuudha. Dhiiranis dubartiinis isa eventii tokko duwwaatu nu jala hafe isa immoo addaan itti guutuu hin dandeenya yeroo waan qabnuuf walumaa galatti asitti turmaan irraa goone wal dorgommii asitti goone kun baay'ee milkaa'aa baay'ee kan nama gammachiisu baay'ee eventii guddaa waan ta'eef baay'ee gammanneerra. Waa'ee fiigichaa hundumtuu nu laallata. Maaliif akka Itoophiyaa Atileetiks Federeeshiniitti akka immoo sagantaa ta'eetiin akka immoo calallii ta'eetiin sa'aatii isaan qabaniin dandeettii isaan qabaniin fayyaa isaan qabaniin calallee olompikii kana qopheessaa jirra jechaadha. Kan ammoo 800 amma maaraatoonii waan qopheessaa jirruuf amma danda'amaa ta'een kan bilisa ta'e waan hundarraa'u kan dhiibaa hundarraa'u bilisa ta'e kan namni hundi itti gammadu goona jira jennee yaadna.